nagaa maatii Odaa Jalaa qophiin keenya har'aa kan ta'u nama baay'ee beekamaa ta'ee fi hojii harka tolcheen kan beekamudha. Yeroo ammaa kana bilbila harka keenyatti qabnee deemnu kan uumedha. Namni hojii harka tolchee kanaan beekamus Alexander Graham Bell jedhama. Wantoota akkanaa kan nama barsiisanii fi viidiyoo nama bohaarsan argachuuf chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Bilbilli kan uumame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1876tti. Haa ta'u malee bilbila yeroo ammaa kana hin fakkaatu ture. Garuu yeroo hundaa faayidaan isaa tokko. Innis namoota nurraa fagoo jiran fi ergaa garagaraa daddabarsuuf tajaajila. Namoonni bilbilli osoo hin uumamin dura warra fagoo jiraatan wal dubbisuuf kan fayyadaman xalayaatti ture. Innis nama bira gahuuf yeroo dheeraa itti fudhata ture. Bara 1800tti kan ergaa itti daddabarsan teelegiraaf kan jedhamu tokko uumame. Innis walii galuuf lakkoofsa icciitii barbaadayyu. Kanaan dura hiriyaa keessan wajjin walii galuuf lakkoofsa icciitiitti fayyadamtanii beektu? Yoo beektan teelegiraafiin kan fayyadu wanta akkasii sanaaf. Lakkoofsa icciitiin sun nama ergameef bira gahee gara jechaatti jijjiiramee dubbifama ture. Akkanumatti walii galu ture. Yeroo sanatti wanti ergaa itti daddabarsan waan hin turreef yeroo sana namoonni ollaa isaanii wajjin haasa'u ture. Bilbilli ergaa uumamee booda namoonni waliin haasa'us ta'ee ergaa garagaraa ittiin dabarsuu eegalan. Achiin boodas ergaa waliif daddabarsuun baay'ee salphaa ta'e. Hojii harka tolchee kana kan maqaan isaas Alexander Graham Bell jedhama. Kan dhalates bara 1847tti Scotland keessatti. Kan barates mana keessatti ture. Kan isa barsiise abbaa isaati. Abbaan isaas Profeesara turan. Obbolaawwan 2 qaba ture. Haa ta'u malee sababa dhukkuba sombaatiin waggaa 20 dura addunyaa irraa boqotanii jiru. Haati isaa dhaga'uu hin dandeessu ture. Haa ta'u malee kennaa piyaanoo taphachuu qabdi ture. Alexanderis daa'imummaa isaa irraa eegalee piyaanoo taphachuu eegale. Baay'ee nama qorannoo addaa gaggeessu ture. Sababuma kanaan daa'imummaa isaatiin hojiilee harka tolchee hojjechuu kan jalqabe. Umurii 12tti meeshaa qonnaaf ta'u uume. Innis kan fayyadu qamadii fi galabaa addaan baasuu ture. Barnoota isaa sadarkaa 2ffaa xumuree akkuma eebbifameen bakka abbaan isaa itti barsiisu gale. Achittis anaatoomii fi fiiziyooloojii barate. Achiin booda garuu uumama sagaleef fedhii addaa qaba ture. Sababni isaas haati isaa fi haati manaa isaa waan hin dhageenyeef ture. Umurii 28tti iddoo jireenya isaa biyya Kaanaadaatti jijjiirrate. Achittis mana barnootaa sagalee namaa irratti fi namoota gurraan dhaga'uu hin dandeenyeef baname keessatti hojjechuu jalqabe. Bara 1872tti mana barnootaa mataa isaa banatee manni barnootichaas namoota gurraan hin dhageenyeef ture. Haadha manaa isaas kan barate achitti ture. Isheenis barattuu turte. Waliinis ijoollee 4 uummatan. 2 garuu jalaa du'an. Yeroo duraaf hojiin harka tolchee isaa kan hojii irra oole bara 1847tti ture. Bara 1877tti Alexander fi hiriyootan isaa kan jedhu kaampaanii Bell Telephone jedhamu banan. Hanga ammaattis hojii irra jira. Maqaan isaa garuu jijjiiramee gara ET&T ta'eera. Alexander irra caalaan bilbilaan beekamus wantoota biroo uumee jira.
Sibiila mental dictator kan jedhamu meeshaa wantoota biroo irraa adda fo'ee kan baasu ni jira. Bara 1922tti waggaa 75tti addunyaa kana irraa boqate. Haa ta'u malee hanga ammaatti bilbila inni uumetti ni fayyadamna. Seenaa har'aa akka jaalattan abdiin qaba. Kan biroo wantoota nama barsiisan argachuuf subscribe gochuu hin dagatinaa.